Ashama akkam jirtu hordoftootaa fi maatiiwwan chaanaalii Boonii Baabaa har'ammoo viidiyoo gara biraadhaan walitti deebinee jirra. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a isiniin jenna. Viidiyoon har'a qabannee dhufne viidiyoo bareedaa fi haalaan kan namatti tolu yommuu ta'u, artistiin keenya jaallatamtu artistii Hawwii Tazaraa yeroo dheeraan booda sirba haaraa qabattee dhuftee jirti jechuudha. Sirba haaraan ishee kun Dhugaan kee haa mul'atu kan jedhu sirba ergaa gurguddaa fi ciccimaa of keessaa qabu YouTube mataa isheetii irratti banattee qabattee dhuftee jirti jechuudha. Akkasumas linkii description box jalaa fudhatee sirba ishee kana miliyoonaan ga'a. Artistiin kun artistii beekamtuu fi jaallatamtuu geeraraan beekamtuu artist Hawwii Tazaraa sirba ishee kana miliyoonni tokkotti xiqqaata. Akkasumas viidiyoo kana warra daawwachaa jirtan immoo laayikii fi subscribe fi sheerii nu gochuun akka nu cina dhaabatan gamanaa isin gaafanna. Waan viidiyoo warra amma xumuraatti daawwataniif galatoomaa. Torbee dhufu viidiyoo kan biraa walitti deemnutti gama koyyaa nagaatti.